Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Har'a guyyaan wiixata bitootessa 31 bara 2014 raadiyoo keenya qilleensaa fi intarneetiidhaan bakka garaagaraa irraa kan hordoftan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu. Nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Qophiilee keenya hordofuuf akka isiniif tolutti sagantaa har'aaf qabnuun isin beeksisaa. Qophiin hundee dhimma magaalaa Finfinnee irratti xiyyeeffate yeroo isaa eeggatee isiniif dhiyaata. Qophii fayyaa hawaasaas ni qabna. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kan isin keessummeessu Risee Wadaajootii amma gara oduutti isin dabarsa. Akkam dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisan oduu kan sin dhageessuu dhaabasaa Waaqjiraate. Waldaan qorannoo Oromoo walgahii qorannoo waggaa walakkaa gaggeessee jira. Hayyoota Oromoo hedduunis walgahii kanarratti hirmaatanii yaada adda addaa akka dhiyeessan beekameera. Akka odeeffannoo argannetti waldaan qorannoo Oromoo kan waggaa walakkaa USA magaalaa Chicago keessatti guyyaa 2 gaggeeffame kun dhimmoota dantaa Oromoo waliin wal qabatan irratti mari'atee jira. Dhimmoota Oromummaa, siyaasaa Oromoo fi waldhabdee gosoota Oromoo gidduutti yeroo adda addaa dhalatan irrattis marii fi qorannoon dhiyaate gaggeeffameera. Walgahii guyyaa 2 kanarratti waraqaaleen qorannoo adda addaa akkasumas mariin gamtaa akka gaggeeffamellee beekameera. Waggaan 50ffaa hundeeffama waldaa Maccaaf Tuulamaa hagayya 1 bara 2014 USA magaalaa Washington DC keessatti akka kabajamu beekame. Waldichi ibsa raadiyoo keenyaaf ergeen akka beeksisetti ayyaanni waggaa 50ffaa waldichaa kun yeroo deemsa waggoota 50ffaa darban xiinxalanii fi kan egereen immoo itti karoorsanidha. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Waldaan Maccaaf Tuulamaa kan damee biyya hambaa ibsa baasee nu ergeen akka beeksisetti hojii waldaan Maccaaf Tuulamaa waggoota 50 darban hojjate yeroon itti yaadataman ga'eera. Waldaan Maccaaf Tuulamaa bara 1960moota keessa eega hundeeffame kaasee Oromummaaf Oromoon akka guddatuuf karaa adda addaa tattaaffii gochaa akka ture kan yaadachiise ibsi kun waldichi karaa adda addaan biyya keessatti gufuun itti baay'atus dameensaa uummata keessa gadi bu'ee akka uummati baratuuf of beeksisu taasisuu irratti hojjechaa akka ture yaadachiiseera. Ayyaanni waldaan Maccaaf Tuulamaa kun kan kabajamu magaalaa Washington DC keessatti hagayya 1 bara 2014 ta'uu kan ibse waldichi ayyaana kanarratti uummata Oromoo bakka jiran hunda hirmaatanii ayyaanicha haala adda ta'een akka kabajan waamicha dabarseera. Humnoonni tikaa mootummaa Itoophiyaa hojii saamichaa irratti bobba'anii akka jiran saaxilame. Maddeen keenya Finfinnee irraa akka nuuf ibsanitti yeroo ammaa humnoonni tikaa mootummaa Itoophiyaa dhalattoota biyya hambaa keessaayyuu kanneen saba biraa ta'an doorsisanii maallaqa irraa saamaa jiran. Namooti saamichi irra ga'ee saamicha kana yoo ifatti himan ajjeechaa waan irra ga'uuf sodaatanii akka ta'an kan himan maddeen keenya dhiyeenya kana lammii biyya Saawudii irraa horiin saamame garuu dhokachuu akka hin dandeenye nuuf ibsan. Akka odeeffannoo iccitiin nu ga'e kanaatti humnooti tikaa 3 magaalaa Finfinnee naannoo Dambal City Center jedhamutti lammii biyya Saawudii Arabiyaa irraa birrii Itoophiyaa 100,000 ol fudhatanii jiru. Abbaa qabeenyaa sana siidhanii erga sodaachisanii booda iccitiin sun yoo ba'e akka ajjeefamu itti himamee gadhiifame. Haalli kun yeroo hedduu irra deddeebi'amee mul'achuusaa kan nuuf ibse maddi keenya keessaayyuu namoota lammummaan Oromoof saboota biraa ta'an irratti saamichi wal fakkaataa ga'aa akka jirullee ibsee jira. Haala kana qulqulleeffachuuf yaaliin goone nuuf hin milkoofne. Garuu odeessa mana murtii federaalaa irraa arganneen yeroo ammaa namooti humna tikaa ta'an 3 Yohannis Kiroos, Bakura Tsiyoon Habraa fi Abdulqaadir Muhammad jedhaman lammii biyya alaa waan sodaachisanii saamaniif to'annaa jala oolanii akka qoratamanii fi ragaan itti dhiyaachaa jiru beekameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa muudama abbootii seeraa 9 yoo mulqu uummattooti kibbaa immoo abbootii seeraa 12 muudamarraa kaase. Maddi keenya Finfinnee irraa akka nuuf gabaasetti caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee ala darbe taa'ee irratti muudama abbootii seeraa 9 haqee jira. Haa ta'uutii muudama abbootii seeraa haquuf mirkaneessuun ammallee kan paartii aangoo siyaasaa of harkaa qabuuti. Sababa kanaan namooti hedduun murtii caffee Oromiyaa irraa shakkii guddaa qabu jedha odeessinuu dhaqqabe. Gama biraatiin mootummaan naannoo kibbaa pirezidaantii mana murtii waliigalaa dabalatee muudama abbootii seeraa 12 haqee jira.
Maddi keenya hawaasaarraa akka nuuf gabaasetti abbootiin seeraa kunneen gaafatama isaanitti kenname dhimma faayidaa dhuunfaaf waan oolchaniif muudamni sun isaanirraa mulqame. Itoophiyaa keessatti warri seera baasanis, warri seera hiikanis, warri seera raawwachiisanis barruu yoo ta'e malee hojiin adda baanii hin beekan kan jedhan ogeessi seeraa tokko seerri maqaaf malee hojiin hin jiru jechuun xiinxala isaanii nuuf ibsaniiru. Jaarmiyaan dhimma baqattoota addunyaa hordofu kan mootummoota gamtoomanii tarkaanfii Keeniyaan dhiyeenya kana baqattoota irratti fudhachaa jirtu balaaleffate. Teessoon isaa Jenevaa Switzerland kan ta'e UNHCR ibsa baaseen akka hubachiisetti Keeniyaan yaaddoo nageenya naannoo ishiitiif tarkaanfii qajeelaa fudhachuu waan mishaa ta'ullee tarkaanfiin fudhatamu sanyii yookaan gosa yookaan saba tokko irratti yeroo xiyyeeffatamu hojii loogummaa fi moggeessummaa agarsiisaa jechuudhaan qeeqeera. Tarkaanfii sanyii yookaan gosa tokko irratti xiyyeeffate fudhachuun namoota fayyaaleeyyiin akka miidhaman godha kan jedhe UNHCR kana caalas seera addunyaa kan cabsuudha jedheera. Yeroo ammaatti Keeniyaan mooraa baqattoota Dadaab keessaa baqattoota 400,000 ol kan Kaakumaa keessaa immoo 125,000 ol akka qabdu beekamaadha. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaa waariyaa. Raadiyoon Sagalee Oromoo baatii eebelaa baatii Oromummaa jechuudhaan qophii addaa isiniif qabatee dhiyaate. Wanti ji'a deemu kana godhuu barbaannu ji'a Oromoo jenneeti maqaa moggaasneeti. Ji'a Oromoo jechuun haga Oromoon cabe lolaan jechuun waggaa 100 olii kana karaa adda addaatiin namoonni adda addaa Oromummaan kun akka jiraatu carraa godhaniiran. Kanaaf Oromummaan kun akkamitti hafeeti armaan bahe. Eega armaan bahe akkuma waggaa 20, 30, 40 waan namni waggaa 40dhaa, 50dhaa, 30dhaa, 10dhaa dalagedha nu nyaataarru kana nu ammoo maal godhuu qabna waggaa 15, waggaa 20 nam warra nu afoo jiru. Yoo nu adda maal goone Oromummaan kanaa ol dagaagee jabaatee addunyaa kana keessa mul'ateeti ka jiraachuu danda'u. Ka jedhurraa waan darbeerraa Oromummaan akkamitti hafee yookiin Oromummaan akkamitti hagadhaa jiraate. Ka jedhu isaa kana sagantaa adda addaa qopheessineeti uummata keenya gurra buusuu barbaanna. Qopheelee baatii kana keessa dhiyaatan aadaa, seenaa, qabsoo akkasumas eenyummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatan. Akkasuma uummata keenyarraallee Oromummaan naannawa isin jirtanitti akkamitti hafuu danda'e, akkamitti jiraate, afaan keessan akkamii hafe, aadaan keessan akkamii hafe, eenyummaan keessan akkamii hafe, jaalalli keessan akkamii hafe, gosti keessan akkamii hafe, maaltu ta'ameeti hagadhaa haftanii maal taatanii waan biraa ta'uu diddani. Ka jedhurraa uummata keenyaallee gaafii dhiyeessinaa. Uummanniin karaa iimeelii, karaa feesbuukiitiin, karaa telefoona bilbiluutiin dhaamsa ofii gara keenya erganii nullee qophii adda addaa qabnaa. Ji'a kana guutuu fi sagantaan keenya martuu waan kanarratti fuula deebiseeti Oromummaan akkamitti armaan bahe ka jedhu dhiyeessuu deemna jechuudha. Hin dagatina qophiin keenya qophii Oromoof Oromummaa irratti xiyyeeffate kan baate eebila tokkorraa eegalee isinii dhiyaata. Qophii Oromummaa kan waloodhaan guddifnu irratti haa hirmaannu. Raadiyoo Sagalee Oromoo. Qophii hundee. Dhaggeeffattoota qophii kaayyoo har'a yaadaanin gara Finfinnee sin geessa. Finfinnee har'aas Finfinnee waggaa 150 dura turtes akka yaadaaf qalbiin keessa naannoftaniin abdadha. An qophii kana kan hin qopheesse nama natti dhiyaatuuf waa'ila koo magaalaa Finfinnee keessa akka socho'u godheen ofii bakka jirurraa dubbisaa. Inni immoo lageeniif gaarreen akkasumas sululaalee magaalaa Finfinnee keessa socho'ee waraabaa ture. Akkanaanin yaadaaf qalbiin gara biyyaa sin geessee wal sin qunnamsiisaa.
nu waliin tura. Waggaa 150 dura yeroo humnoonni hidhattoonni warra kaabaa bifa qindaa'ee fi bifa jaarameen gara Finfinneetti gadi godaanan Oromoonni naannoo Finfinnee jiraatan wanta akka isaanitti dhufu quban qaban turan. Finfinnee kana jabbilee obaafan loon immoo haqaaqii dhuganiiti galgala hoo galanii abduu qabatti noorruu kaaba kaan immoo godaanna kaanikaa mabri soggaa dhume akka walitti qabamuu barbaade. Isaan akkuma duraanii nagaan baanii galuu isaanii horii isaaniitti fukatanii qe'ee isaaniitti nagaan deebi'uu isaanii ooltee bultee aadaa wal bulchuu isaanii malee humni alaalaa hidhatee isaanitti godaanuu waan beekan hin qaban. Waan kana namni barreessaa biyya hambaa tokko yeroo sana warra kaabaa waliin deemaa ture waan ijaan taajjabe akka armaan gadiitti barreessee kaa'e. Loon dhibbaan lakkaa'aman marga lalisee dheedaa jiru. Tikeen isaanii balaatti dhufaa jiru hin beekne, hidhatanii hin baane. Nagaan loon isaanii tiksataa jiru. Inni kaan maasii isaa keessaa hojii isaa hojjetataa jira. Maatiin isaanii weeddisaa mana biraa dalagatu. Aduu dhiyoof deemtu lafaaf mukni ifashii gammachuu guddaadhaan waan calaqqisan fakkaata. Garuu osoo aduun hin seeniin badiin guddaa biyya kanarra marsaa jira. Warri akka bineensaa nama nyaatan kumaatamaan itti dhangala'anii jiru. Waraanni Amaaraa otoo Oromoon hin beekiin akka galaanaa mandaroota Oromoorra dhangala'e. Oromoota lubbuu isaanii baasuuf baqatan ari'aa midhaan ga'ee haala jiru barbadeessaa loon alaa dheedaa jiruun oofachaa biyya Oromoo balleessuu eegalan. Ibiddi isaan manaa fi qabeenya naannoo weeraran kanatti qabsiisanii fagoodhaa mul'ata. Aarri manaa fi midhaan gubatu gamaa gamatti lafaaf waaqa dukkaneessee jira. Oromoon biyyi nagaasee otoo nagaan bahee galaa jiru qeesaatti dhufanii qabeenya isaa saamanii ilmoo isaa jalaa qabanii haadha warraa isaa jalaa fuudhanii akka malle godhan. Seenaaf haa tolu seenaan waan kan ol kaa'eera. Haa ta'uti Oromoon lolachuu fi qeesaa irratti du'uu hin dhiifne yeroo sana. Hedduu lolate, hedduu dides, hedduu dhumates. Dhumaatii fi lolli yeroo sana Oromoon godhe garuu humna alagaan of ijaaree dhufe wal ijaan genneef Oromoo qeesaa irratti hambisuu hin dandeenye. Wanti hedduu wareega baafameera. Wareega sana har'a tarreessuun gatii nuuf hin qabu. Har'a kan nu fayyadu, kan nu gargaarus Oromoo maal godheetu waan sana jalaa baraare, maal godheetus hambaa sana dhaloota har'aatiin ga'ee kan jedhuudha. Akka aadaa fi seenaa Oromoorraa qorannee hubannutti Oromoon mala adda addaatiin humna godaantotaan itti dhufe jalaa of baraarse. Inni kallattiin jiru in lolate. Lola guddaa kan aarsaa gurguddaa kan lubbuu gaafate itti baaseera. Nama isaa goota isaa hedduu aarsaa fi shidaa godheera. Kanatti Oromoon hin gaabbu. Wareega isaaniitiin Oromoon har'aa mataa ol qabatee waan deemeef warri kaleessaa waan godhaniin ni boonan malee qaana'an. Inni lammataa gaafa humni jabaatee itti dhufe jalaa baqatan. Maanguddoon lubbuun jiran kan har'allee waan kana ragaa ba'an akkamitti Oromoon humna alagaa dhufee qeessaarraa isa buqqaase lolachuu gaafa dadhabe baqachuudhaan immoo akka of baraarse ragaa nu himu. Siibee yaabbaa lafaa biyyaa siibee eega jaldeechi ollaa sii ta'e
Ega Qur'aan jigii yaa abbaa lafaa biyyaa siibee jechaa deeman ka. Siifan deema yaa abbaa lafaa siifan deema yaa abbaa lafaa. Hoo hadaan ollaa sii ta'e hoo jaldee si ciisii sii ta'e guraan guraati asii uggaatti hambaalee galme. Sii baye kaa sii baye yoo hadaan ollaa sii ta'e yoo quraan michuu sii ta'e sii baye kaa sii baye jedhanii geerraranii qaamaa qalbiinis dubbatanii himanii qeerraa deeman. Akkanaanis aadaa fi eenyummaa Oromoo fuudhanii deemuudhaan bakka jiranitti jiraachisan mala lammataate jechuudha. Inni biraa bakka jiranitti waan isaanirra ga'e kana sirbaan, weedduun, mammaaksaan, geerarsaan akka dhaloota ittaanutti darbuu godhan. Mala Oromoon ittiin dhalootatti waan qabu akka afoolaatti dabarsu keessa hundee isaa waan ta'e eenyummaa isaa ilmoo isaatti himuun ilmoon immoo ilmootti himuun eenyummaa isaanii dhalootatti dabarsuudha. Kana callaa miti. Oromoon kaansaa immoo mala ittiin jiraate dhufkateetu lubbuu isaaf qabeenya isaa iccitii isaa owwaalee akka dhalootarraa ga'u godhe. Silaa akka humna alagaa itti duuleen Oromoon silaan bada ture. Eenyummaan Oromoo sin jijjiirama ture. Haa ta'uti malli Oromoo fi malli abbootii keenya waan Oromoo jiraachisaniiru. Oromummaas jiraachisaniiru. Inni biraa akkitti Oromoon waan kaleessaa baraarse sabni kun saba fayyaaleeyyii, saba nama jaalatu. Garraamummaa isaa namaaf garaa laafuusaa ofii bu'ee lafa ciisee keessummaa fuudhee sireerra bulchuun ofii beela'ee alagaa nyaachisuun akkasumas ofii aarsaa ta'ee kan biraa jiraachisuudhaan Oromoon garraamummaadhaan illee aadaa fi eenyummaa Oromoo jiraachiseera. Kan akka guddifachaa sirna alagaan hin qabne fuudhee kan aadaa biyya sanaa keessa dhaabe Oromoodha. Sabni kun waan ittiin boonan hedduu kaa'ee jira. Hedduu nama raaja. Saba ajaa'ibaati. Oromoon waan fedhan illuu isa godhan gara jabinaan aaloon baatu. Gara laafinaan, marartoodhaan, arjummaadhaan, jaalalaan jiraate. Kunis seenaa keessatti waan hin dagatamneedha. Sabni keenya akkanaan waan gurguddaa waan silaa baduuf ture duula gurguddaa sana jalaa hambisee har'a dhaloonni keenya akkatti boonnu godhe. Kana duwwaa miti. Mallee Oromoon ittiin eenyummaa isaa jiraachise. Lafa Oromoo, qe'ee Oromoo irrattis maqaa Oromoo gadi dhaabuun ciraan eenyummaa Oromoo akka dhaloota egeree bira ga'u dhalootatti darbullee kan Oromoon gaditti tolche fala biraati. Maqaan har'a irratti haasaa jirru Finfinneen dhagaa guddaa, chaappaa guddaa Oromoon gadi dhaabee. Lafa Oromoo heddoo bebbeekamoo gurguddoo kana lagaan dhokse haa ta'uyyuu malee kana lagaan hin dhoksine hedduutu jira. Maqaa Oromoo kan itti moggaafaman. Maqaa Oromootti moggaasuun chaappaa Oromoo lafa Oromoo irratti kaa'uudhaan Oromoon akka eenyummaan isaa dhalootatti darbu godheera. Malli kunis mala kunuunfamuu qabu. Kan hidhatamullee qabu, kan fudhatamuu qabu.
Kazanchis piazzan kanuma keenya Yeenanne bashannana biyyi kan keenya Takararas kanuma keenya Yeenanne bashannana biyyi kan keenya Biyyi maraate kunoo jaalalame Anis maraate kunoo jaalalame Biyyi maraate kunoo jaalalame Anis maraate kunoo jaalalame Asko braayonis kanuma keenya Yeenanne bashannana biyya abbaa keenya Kolte karaaniyoos kanuma keenya Yeenanne bashannana biyya abbaa keenya Goofa laftoonis kanuma keenya Yeenanne bashannana biyya abbaa keenya Saaree sakaakinis kanuma keenya Yeenanne bashannana biyya abbaa keenya Biyyi maraate kunoo jaalalake Anis maraate kunoo jaalalake Biyyi maraate kunoo jaalalake Anis maraate kunoo jaalalake akkanaan keessa darbinee har'a geenye har'a maaltu jira. Qophii kana wal duraa duubaan baatii bitootessaa keessaa sagantaa Oromummaa jiraachise kan jedhu jalatti walitti aansuun siniif dhiyeessina kanarraaf qabannee dhiyaanne kanuma qophii hafee waliin nagaan nu waariyaa. Qophii fayyaa hawaasaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii fayyaa hawaasaa akkam jirtu? Qophiin fayyaa hawaasaa torbanitti si'a tokko wiixata isinii darbu amma dhiyaata. Qophii keenya har'aa kana keessatti ammoo daafirummaa, aarii fi dhukkuba onnee kan jedhu waliin ilaalla. Waan caqastanii ofiifis katabattanii dhumarratti deebisa ofumaaf itti kennattan waan jiruuf waan ittiin qubeessitanii fi itti qubeessitan yookaan waan ittiin barreessitanii fi itti barreessitan qopheeffadhaa. Kan qopheessee isinii dhiyeesses Analeensaa Dinqaati. Akka qorannoon garaagaraa ammaarratti mul'isanitti dhukkuba onneetiif sababoota jedhamanii kan himaman keessaa muddamni hidda dhiigaa yookaan high blood pressure fi tamboo aarsuun harka 100 keessaa 50 dhukkuba onneetiif sababa akka ta'antu himama. Karaa qorqalbii yookaan psychological factors qorannoon geggeessame akka ibsutti ammoo aarii guddaa, daafirinnii fi qofummaan yookaan social isolation dhukkuba onneef sababa ta'uu qofa osoo hin taane dhukkuba onnee akka hammeessan qormaatni karaa fayyaa geggeessaman ni ibsu. Kanaaf qophii keenya har'aa kana keessatti nuti daafirinnii fi aariin rakkoo fayyaa isaan qaama namaa irraan geessisanii fi akkamittis yoo danda'ame ofirraa dhorkuu yookaan ammoo ofirraa hir'isan ilaalla. Aarii namootni yeroo hunda aarii humna isaanii ol ta'een yeelalan guyyuu jireenya aarii jiraatan jireenya jeeqamaa fi ooriyaa yookaan agreeshinii keessa jiraatan salphaatti rakkoo dhukkuba onnee horatu. Namootni jireenya aarii keessa jiraatan namoota kaan caalaa dachaa 3 akka dhukkuba onneef saaxilaman qorannaan fayyaa akka gaariitti ragaa waliin nu ibsu. Namni hin aarre yookaan aarii xiqqoo hin qabne yookaan aariin hin mudanne jira jechuu miti. Haa ta'u malee amalli namootaa adda adda. Garii aarii isaanii ifatti of keessaa baasanii himatu. Kaan aarii qaban of keessa isaaniitti ukkaamsatanii dhoksaatti ittiin gidiru yookaan dhiphatu. Himachuun fedhan jechuudha. Aariin yeroo gabaabduu qofa yoo ta'e maddi aarii sunis waan beekamaa furmaatas argachuu kan danda'u yookiin ofumaan yeroo isaa eegee ofiin of furaa kan deemu yoo ta'e balaa inni dhukkuba onneef qabaatu xiqqoodha. Garuu immoo aariin yeroo dheeraaf kan namarra bubbulu ifatti matanii furmaata itti barbaaddachuu caalaa keessa ofiitti dhoksatanii kan ittiin dhama'an yookaan dhiphatan yoo ta'e dhukkuba onnee nama qabsiisuu fi hammeessuuf ga'ee guddaa qaba. Mee qophii kana yeroo dhaggeeffataa jirtan aarii duraan isinirra ture laafaas ta'e jabaa isinitti dhagahamaa jiru ni jira
yoo aarii ni qabdu ta'eef sadarkaa inni irra jiru isintu beeka. Hammam akka isinirra bubbules isintu keessanitti hubata. Mee gaaffii kanaa gadii yeroon isin gaafadhu madaalii aarii keessanii kan ibsu bifa herregaan haa ilaallu. Akkuma jalqabarratti isin beeksise waan ittiin barreessitanii fi itti barreessitan qopheeffattan jedheen abdadha. Yeroo aarii irraa kan ka'e waan isinitti dhaga'amuu malu isin gaafadhu wanneen armaa gadii kana sammuutti qabadhaa. Yoo aariin tasuma isinitti hin dhaga'amtu ta'e lakkoofsa 1 barreessitu. Yoo aariin darbee isinitti dhaga'ama ta'e lakkoofsa 2 barreessitu. Yoo aariin yeroo baay'ee yookaan hedduu isinitti dhaga'ama ta'e lakkoofsa 3 barreessitu. Yoo yeroo hunda yookaan dhaabbataatti isinitti dhaga'ama ta'e ammoo lakkoofsa 4 barreessitu. Irran isiniif deebi'aa gabaabsee tasuma natti hin dhaga'amu lakkoofsa 1, dabree natti dhaga'ama lakkoofsa 2, yeroo hedduu natti dhaga'ama lakkoofsa 3, yeroo hunda yookaan dhaabbataatti natti dhaga'ama lakkoofsa 4. Gaaffii 1ffaa yeroon aaru maraadhu naan jedha. Lakkoofsa isin ofii laattan 1, 2, 3 moo 4 barreeffadhaa. Lammaffaa yeroo baay'ee namootni akkan aariidhaan danfee jiruu fi of qabbaneessuu qabu yookaan gad of qabuu qabu na gorsu. 1, 2, 3 moo 4. Sadaffaa yeroon karaarra deemu yookaan konkolaataa oofaa deemu aaraan deema. 1, 2, 3 moo 4. Afraffaa yeroon aaru waa caccabsuu yookaan rukutuun fedha. Waa rukutee yookaan caccabse malee aariin koo naaf hin hir'atu. Lakkoofsa isin ofii laattan 1, 2, 3 moo 4. 5 namootni yeroo hunda daftee aartanaan jedhu. 1, 2, 3 moo 4. 6ffaa yeroon gabaa dhaqu yookiin hiriiraan waa eeggadhu dafee na aarsa. 1, 2, 3 moo 4. 7ffaa aariidhumti xiqqoodha jedhamu guyyaa guutuu narra oola. 1, 2, 3 moo 4. 8ffaa yoo aariin ani qabu obsa na dhorkate waan harka jiru namatti yookaan lafatti darbuun barbaada. Lakkoofsi isin ofii laattan 1, 2, 3 moo 4. 9ffaa namootni yeroo hunda aarii baay'istanaan jedhu. 1, 2, 3 moo 4. 10ffaa yoo nama kaan biratti waan na saalfachiisu yookaan salphisu naan jedhame abidda godhee na guba. Lakkoofsa ofii laattan 1, 2, 3 moo 4. 11ffaa waan ani abdadhe akka ani eege yoo ta'u baate namootatti guddaa na aarsa. Lakkoofsa ofii laattan 1, 2, 3 moo 4. 12ffaa yeroo aariirraa kan ka'e yaaddoon na qabatu yoon waa caccabse qofa yaaddoon koo naaf saphata. Lakkoofsa ofii laattan 1, 2, 3 moo 4. Mee egaa lakkoofsa barreeffattan walitti edaa. Waliigala yeroo walitti edaatan yoo 18 gad ta'e waan namoota kaan aarsu isin garuu irraa of qabuu fi salphaatti mo'achuu yookaan irra aanuu danda'aa jirtu jechuudha. Yoo lakkoofsi walitti edaatan 19 amma 27 gidduu ta'e garuu aarii baay'isaa jirtu jechuudha. Yoo lakkoofsi walitti edaatan 28 hanga 35 ta'e garuu aarii keessan salphaatti mo'ataa fi to'ataa hin jirtan. Aariin isin mo'ataa qalbii keessan hubaa dhibee biroos isinitti horaa waan deemuuf ammumaan falatti barbaaduu irraa of hin ilinaa yookaan hin callisinaa. Lakkoofsi edaatan 35 ol yoo ta'e garuu fayyummaan keessan gaaffii jala waan jiruuf osoo inni balaa fi dhukkubaaf dabarsee isin hin kennin daddaffiin irraa yaalamuu fi ogeessota fayyaa dubbisuu isiniif wayya. Yeroos ittiin kenninaa. Nagaan nuuf tura.